Tole akkam jirtu dhaggeeffattoonni hordoftoonni YouTube keenya nagaa keessanii jecha egaa guyyaarraa kana sisteema digestive systemii keessaa orgaanii tokko qabannee dhufneerra liiveriidha. Kanaaf kanaan dura GIT hojjennee turre isaan duras immoo sisteemota tokko overview isaa hojjennee turre isas galaalaaladha. YouTube keenya immoo subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa. Baay'ee subscribe deemaa hin jiru viidiyoo hojjechaa nu jajjabeessaa hiriyoota keessaniif share godhaadha. Barattoota fayyaa hundumasaa akkasumallee fayyaa normaalii qaamaa beekuudhaaf namni kamiyyuu viidiyoo kana yoo hordofe waa irraa barachuu danda'a jechuudha. Kanaaf har'a tiruu laallaa. Tiruun qaama keenya keessatti qaama guddaa fi dalagaa baay'ee qabudha. Dalagaa baay'ee 500 olitti tilmaamama. Nummoo qaamni dalagaa 500 ol hojjetu kun qaama keenya keessaa wanta akkamiiti? Normal anatomical structure isaa maal fakkaata? Kan jedhu walii wajjin laalla jechuudha. Liiveriin kana fakkaata. Egaa liiveriin yookaan immoo tiruu kan jennuun caasaa isaa cover godhee jiru qaba. Covering layer isaa. Innis fibrous capsule layer jennaani maqaan isaa glycan capsule jedhama. Is called glycan capsule jedhama. Isa cover livery kana yookaan immoo tiruu kana kan shaffanee jiru kan cover godhee jiru glycan capsule jennaan fibrous layer dha. Akkasuma immoo loobii lama qaba. Right and left lobe. Right largest dha. Left is xiqqoodha jechuudha, smallest dha. Isaan kana lamaan kan addaan baasu ligamentii jira. Ligamentiin kun ligamentii falciparum jedhamudha. Falciparum ligament is remnant of ventral mesentery dha. Remnant of ventral mesentery embryology gaafa laaltan ni argattu jechuudha. Remnantii falciparum ligament jettanii yeroo barattan embryology ventral mesentery maal akka ta'e dorsal mesentery illee jira. Isa hin laaltu hin barattu jechuudha. Yeroo embryology barattan isin gala jechuudha. Remnant jechuun haftee jechuudha. Yeroo in mul'ata yeroo embryologically ni uumamti. Erga uumamtee booda immoo waan akka tuubboo wayii yookaan immoo daaktii wayii fakkaatti gisee uumamtu qaama wayii xiqqoo wayii taatee uumamti. Yeroo sanitti function of danda'e qabdi. Erga function ishee fixxee booda immoo remnantii ta'a yookaan immoo haftee jechuudha. Haftee waan sana ligamentii taatee haftii ligamentii falciparum jennaan jechuudha. Ventral mesentery dha. Yeroo sana ventral mesentery faayidaa mataa isaa qaba. Ammatti garuu faayidaa isaa erga xumuree booda remnantii ta'e jechuudha. Remnantiin isaa falciparum ligamentii dha. Function isaa separate the right and the left lobe of anatomical lobe of the livery dha jechuudha. Anatomical lobe livery adda baasuudhaaf kan livery. So liveriin egaa function ishii keessaa tokko synthesis bile synthesis gochuudha. Under livery orgaanii tokko arganna. Under liver we get gallbladder. Gallbladderiin kun hojiin ishii sadii. Concentrate storage and release of bile. Tokkoffaa concentrate gooti bishaan qaba. Bilein kun gaafa synthesize ta'e dhufu bishaan sana keessaa absorb gochuudhaan keessaa xuuxuudhaan concentrate gootee bilein qofti akka ta'u gooti. Lammaffaa store gooti hin qabdi jechuudha. Store gooti hin kuusti. Erga kuustee booda yeroo barbaachisutti yeroo nyaata faatii lipidii waan kana fakkaatan fudhannutti absorption tokkoffaa digestion isaanii fi akkasumallee absorption isaaniif illee ni barbaachisa waan ta'eef yeroo sana gadhiifamti. Yeroo sana release gochuudhaaf jechuudha. Sadii jechuudha. Concentrate, storage and releasing of bile.
Egaa baayiliin ni oomishama jennee baayiliin erga liivarii keessatti oomishame akkamitti gara gool bilaadarii dhaqa. Erga oomishame booda hepatic ductii kan jedhamu jira. Hepatic ductiin kun liivarii keessa hepatic ductiin kun lama jira. Kana inni tokko. Inni gara leeftii jiru left hepatic ductii jennaan. Left lobe irraa kan dhufu. Inni gara right lobe irraa dhufu immoo right hepatic ductii jennaan. Right hepatic ductii fi left hepatic ductiin kun immoo waliin join godhanii wal qunnamanii common hepatic ductii uumu jechuudha. Common jechuun kan waliin jechuudha. Miti common waliin. Eenyuun right and left waliin ta'anii common hepatic ductii kan gara left lobe irraa dhufu left dhaan dhufa. Left hepatic ductii dhaan dhufa. Kan gara right dhaan dhufu immoo right hepatic ductii dhaan dhufa. Walitti wal qunnamanii common hepatic ductii uumanii. Common hepatic ductiin kun immoo eenyuun join ta'a cystic ductii. Cystic jechuun maal jechuudha? Gool bilaadarii jechuudha. Ductii isa kaan gool bilaadariidha wal qunnamuu jechuudha cystic ductii jechuun. So cystic ductii wal qunnamanii cystic ductii erga wal qunnamanii booda yeroo synthesis ta'ee storagein ta'uu isa barbaachisutti gara gool bilaadarii deema jechuudha. Yeroo immoo releasingin barbaachisu yookiin immoo yeroo nyaata faatii nyaannu maal taate gool bilaadariin kun contract taate isa concentrate goote kana storage goote kana immoo release goote jechuudha gara cystic ductii. Cystic ductiidhaan common hepatic ductii inni naqa common hepatic ductii irraan immoo garam naqa common bile ductiidha. Common bile ductii irraan immoo garam deema pancreatic ductiidha. Pancreatic ductii irraan icha dhaqara second part of duodenum yookiin immoo second part of first small intestine yookiin immoo greater duodenal papilla jennaan jechuudha. Achitti dhaqee release godhee hojii isaa dalagaa isaa hojjetaa jechuudha. Liiveriin egaa liiveriin qaamota isaan wal quunnaman baay'ee qaba. Kan akka inferior vena cava, portal hepatis ilaalla. Inferior vena cava sirriitti iddoo mul'atu isin agarsiisa. Fakkii kana ilaalla. Fakkii kana gubbaa inferior vena cavan kana. Inferior vena cavan kana ishee kana jechuudha. Inferior vena cavanii veenii guddaa qaama keenyatti. Veeniin kun veenii guddaadha deoxygenated blood yookiin immoo dhiiga oksijiinii xiqqaa of keessaa qabu qaamarraa fuudhee lower party of the body irraa hunda isaaniirraa sabasabee walitti qabee garam geessa gara onneetti geessa jechuudha. Gara onneetti geessa. Kanaaf guddicha liivarii tuqee darba. Liivarii tuqee darba. Liivarii bira jechuun anatomical normal anatomicidha jechuudha. Anatomii natureidha. Liivarii tuqee darba. Amma kun inferior vena cavaadha. Inferior vena cava fi ligamenti kana laala. Ligamenti kana laala. Venous ligamenti hin jennuun kana. Venous ligamenti kan jennuun kanaa fi inferior vena cava gidduutti kan argamtu loobiin tokko jirti jechuudha. Loobiin tokko jirti. Maal jedhamti? Caudate loobii jennaan. Caudate loobii jennaan. Caudate loobiin kun upper part of the liver between inferior vena cava and ligamentum venosum. Ligamentum venosum. Gidduu kanatti argamti jechuudha. Ligamentum venosum kun remnant of ductus venosusidha. Ductus venosus yeroo fetus circulation ilaaltan ductus venosus maal akka ta'e hubattu jechuudha. Maal akka ta'e hubattu yeroo embryology sirriitti dubbisaadha. Ductus venosus remnantii ta'a hin bada booda gaafa bade remnantii isaa tafa remnantiin isaa hafu kun immoo ligamentii ta'e fayyada jechuudha sitti. Venosum ligament tokko ligamentum venosum jennaani remnant of ductus venosus. Ductus venosus is very important duct in embryological
period sirriitti dubbisa. Gidduu isaaniitti kan argamtu kun caudate lobe jennaan. Between gallbladder and the round ligament jennaan ka. Round ligament jennaan. Yookaan immoo ligamentum teres jennaan. Ligamentum teres yookaan immoo round ligament jennaan. Gidduu kana ligamentum teresii kana yookaan immoo round ligamentii kanaa fi gallbladder gidduutti immoo quadrate lobiitu argama jechuudha. Quadrate lobii ni arganna jechuudha. Quadrate lobii ni arganna jechuudha. Akkasuma ligamentum teresiin kun egaa remnant of left umbilical vein jechuudha. Left umbilical vein remnant isaa ligamentii yookaan immoo ligamentum teresiin kan waamnu san jechuudha. Ligamentum teresiin waamnu. Achi gidduu isaan kana lamaan kan separate godhu immoo caudate lobe and quadrate lobe kan separate kan godhu immoo portal hepatis, the very important structure in the liver. Hailamii isaati jechuudha. Hailam hepatic hailamii kun immoo liver hailamii jennaan jechuudha. Iddoo kana portal hepatis. Portal hepatisin kun very important. Sababni isaas neurovasculaturein iddootti liver karaa itti liverii galanidha. Neurovasculaturein nerviin dabalatee akkasuma bile duct warra am exit kan godhanii fi entry kan godhan warra baanii fi warri seenan jechuudha. Ama kan akka veinii kan akka limfii yookaan immoo lymphatic duct kanneen akka bile duct hin bahu isaan kun warri seenan immoo artery hepatic artery akkasuma nerviin hin seenu jechuudha. Isaan kun warra seenan warri baan immoo sadeen kana jechuudha. Warri sadeen hin bahu veiniin lymphatic fi akkasuma bile ductiin bahu jechuudha. Isaan warra baan liverii keessaa baanii warra deemanidha isaan. Warri seenan immoo arterii fi nerviidha jechuudha. Egaa ligamentii baay'ee jira ka ligamentii asirra jiru koronee very important thing tokko jira. Impressionii qaba. Impression jechuun kontaaktii qaba qaamota kan biraa wajjin. Qaamota qaama keenya keessatti argaman kan biraa wajjin. Amma fakkeenyaaf gastric impression jechuun liveriin qaama abdominaalii regionii sagalitti qoonna miti regionii sagalitti qoonna. Liveriin regionii sadan jalqabaa hunda keessatti argama. Right hypochondriumii muluusa. Isa booda epigastremii fi some part of left hypochondriumii keessatti argama jechuudha. So asiin impressionii kan gastrikii suprarenal impressionii renal impressionii mataasaa colic impressionii large intestine jechuudha. Duodenal impressionii kan duodenemii impressionota jechuudha. Iddoo isaan kontaakti godhan sana yeroo isaan liverii tuqan sana yeroo isaan impressionii mataa isaanii uummatu jechuudha irratti liver irratti jechuudha. Akkaataa inni kan biraan liverii keessatti wanti hubachuu qabnu portal hepatisii kan inni siin jedhe isaan kana kun portal hepatisii portal veinii qaba, hepatic artery qaba, bile duct qaba jechuudha. Sadeen kana walirratti qabatee portal hepatisii jennaan. Wanti kan biraa wanti nu ilaallu asitti segment hepatic segment ilaalla yookaan immoo liverii segmentii hepatic jechuun medical word dha yookaan immoo medical name of liverii dha. Rakkoon qabaatu liveris hepatic soo jenne interchangeably fayyadamuu dandeenya. Inni tokko medical name dha, inni tokko immoo ingiliffa jechuudha. Liverii jechuun ingiliffa akkasuma hepatic yoo jenne immoo medical termidha. Kanaaf rakkoon qabaatu so maal qaba segmentii qaba.
What is segment? Segmentii hojjedheen ture, laangi segmentii hojjedheen ture viidiyoo kana darbe keessatti. Laangi segmentii garaadha. Laangi segmentiin raayitiin 10 qaba, leeftiin ammoo 8-9 aga 10 qabaachuu danda'a yeroo tokko tokko. Galaaladha. Segmentii jechuun walumaa galatti nervii of dandee, blade vessel of dandee, veins, arteries kan of dandee kan mataa isaanii yoo qabaatan iddoo sana immoo keessaa murree baasuu hin dandeenye yoo ta'e, yoo infekshiniin tokko irratti uumame iddoo sana qofa keessaa murree baasuu hin dandeenye yoo ta'e, addaan qoodinsi sun segmentii jechuu ni dandeenya jechuudha. Akkasuma kunoo liivaliin segmentii baay'eetti qooduu dandeenya. Segmentii 8tti qoonna jechuudha. 8tti qoonna. Left irraa kaana. Left irraa kaana. Inni jalqaba already caudate lobe-dha. Caudate lobe of danda'e nervii mataasaa qaba. Arterii mataasaa qaba. Veinii mataasaa qaba. Lymphatic mataasaa qaba. Caudate lobe ofiisaa qubaasaa segmentii jalqaba kan liveriiti jechuudha. Segmentii jalqaba kan liveriiti. Inni lammaffaan left superior segmentii jennaan isa kana. Left superior segmentii akkasuma left inferior segmentii jennaan. Left superior and left inferior segmentii jennaan. Inni arfaffaan isa guddicha kana. Inni kun left medial segmentii jennaan. Left median segmentii. Left median segmentiin kun kan lamatti qodamti. Left median segmentii A fi left median segmentii B dha jechuudha. B dha. Inni kan biraan ishee kana. Isheen kun right anterior inferior segmentii. Right anterior inferior. Anterior ta'e, right ta'e, inferior hangara jira jechuudha. Segmentiidha. Inni kun immoo right anterior superior segmentii jennaan. Inni kun right posterior. Kun amma anterior ta'e kun maal ta'uu qaba ree? Posterior ta'uu qaba jechuudha. Right posterior inferior segment. Right posterior superior segment. Ishee kana maal jenne? Right anterior superior segment. Right anterior inferior segment. Akkasitti akka qabattan nan barbaada. Isaan kana fakkaatu segmentiin kan hepatic yookiin kan liverii kana fakkaata. Veinii isaa laaladha. Left hepatic vein jira, middle hepatic vein jira, right hepatic vein jira, inferior vena kaafatti galu isaan kun hunduu jechuudha. Inferior vena kaafatti galu jechuudha. Hepatic segmentii akkatti addaan qoonnee iddoo 8tti qoonnee ilaalleerra jechuudha. Isaan kan akkasitti qabadhaadha. Blood circulation isa gaafa laallu liver blood circulation H argataa akkamitti argataa? Erga argate booda maaldhaan deebisa kan jedhu. Inni guddaani. The liver receives the oxygen and nutrient it needs in blood that comes from two large blood vessels. Wanti adda isa godhu liverii qaama keenya keessa karaa lamaan argata dhiiga, nyaatas. Oksijiinii jechuun dhiiga karaa lamaan isa bira dhaqaa. Inni tokko oksijiinii baatee deema, inni tokko immoo nutrient rich jechuudha. Nutrient baatee deema. Oxygenated blood ni sinnaqa, deoxygenated blood ni sinnaqa jechuudha. Ama portal veinin parsantii guddaa kan qabatee jiru isa. Portal veinin parsantii guddaa kan qabatee jiru isa. Arterial supply
kan kennu immoo hepatic artery jira. Portal vein egaa portal vein HF fidenne nutrientii qaamarraa warra GIT lumenirraa nutrientii garagara absorb godhee liveritti geessa. Liverii maadhaaf? Detoxify gochuudhaaf. Detoxify dhiif yookaan immoo amma qaamni keenya seeliin qaama keenya kan fudhatu glukoosii qofa. Warra kaan immoo glukoosiitti jijjiiramuu qabu. Enzaamiin warra kan akka warra fructosii fi kan akka warra azarii warra kaan jijjiiruu danda'u gara glukoosii liverii keessatti argama. So garam deemuu qaba? Gara liverii deemuudhaaf portal veinii kana fayyadamuun dirqama jechuudha. Akkasuma nutrient rich kan hunda isaa fuudhee detoxify gochuudhaaf liveritti geechuu qaba. Karaa kanaan argata jechuudha nutrientii. Hepatic artery immoo arterial supply hepatic artery eessaa dhufa akkamitti dhufa kan jedhu ilaalla fakkii gubbaa isin agarsiisa jechuudha. Egaa kalaaltan kuni kan isitti mul'ata kun celiac trunki yennaan immoo celiac artery dha jechuudha. Celiac artery kun egaa aorta abdominal aorta irraa anterior branch warri godhanii ba'an jiru. Sadii isaanii inni tokkoffaan celiacidha. Inni lammaffaan superior mesenteric artery, inni sadaffaan immoo inferior mesenteric artery dha. Hepatic artery right in the left ta'e lobii kan left lobii kan right immoo right lobii jedhee deema. Vein illee accompany godhee veinuma mataa isaatiin kan deebisu ta'a jechuudha. Kuno kana fakkaata ka oxygen rich blood from hepatic artery, hepatic sinusoids. Hepatic sinusoids. Dhaqamit hepatic sinusoid capillary sinusoids by the way. Capillary da, capillary kan liveriti. Central vein jira, achirra hepatic vein gala, achirra inferior vena cava gala, achirra right atrium gala. Kun erga hertii erga otu hertiin gendura erga liverii gee booda liverii gee erga liveriin dhiiga sana fayyadame oksijiinii sana fayyadame booda dhiigni return ta'ee gara hertii deebi'uu qaba. Orderii kana jechuudha. Orderii kana supply nerve supply jechuudha. Nerviin egaa nerve supply gaafa laallu nerve supply'n hepatic plexus dha walii gala isaa jechuudha. Hepatic plexus kun ida'ama sympathetic fi parasympathetic jechuudha. Sympathetic kuni celiac plexus irraa dhufa. Celiac plexus kun splanchnic nerve qaba. Splanchnic nerve. Splanchnic nerve echa dhufa T7 to T10 kan jira irraa dhufa jechuudha. T7 to T10 irraa splanchnicin ni dhufti. Splanchnic kuno splanchnic jechuun kuno isaanuma kana jechuudha. Splanchnicin kun ka laserii qaba, greater splanchnic nerve qaba, akkasumallee least illee qaba. Least splanchnic nerve kan jennu qaba. Sadensa jechuudha. Isaan kun sadantu sympathetic ta'anii celiac trunk uumanii celiac trunk irraa celiac ganglion uumanii celiac ganglion echa dhaqa hepatic plexus uuma jechuudha. Hepatic plexus bira dhaqa jechuudha. Hepatic plexus waliigala nerves livery supply godhanidha. Sympathetic ta'e parasympathetic. Parasympathetic gaafa ilmu vagus nerve dha. Vagus nerve cranial nerve 10 dha. Cranial nerve 10. Vagus nerve kun cranial nerve 10 dha. Cranial nerve 10 irraa dhuftee qaamota kana kun akkasitti dhaqxee hepatic plexus dhaan livery supply gooti jechuudha. Ida'amni sympathetic fi parasympathetic maadhaan jedhee hepatic plexus dha. Sympatheticin echa dhufti celiac plexus irraa dhufti.
cilia plexusino splanchnic nerve irraa dhufa. Splanchnic nerve greater fi laser jechuudha. Splanchnic nerve kun immoo isaa dhufu vertebrae thoracic vertebrae T7 to T10 irraa dhufu jechuudha. Akkasitti orderii kanaan liverii supply godhu jechuudha. Parasympathetic vagus nerve dha jechuudha. Vagus nerve dha. Akkasitti liverii supply godhu akkasumallee sensory jira, sensory nerve jira, afferent fiber kan jennu inni sympathetic ma wajjin deema jechuudha. Spinal cord irraa dhufti, sympathetic ma waliin travel godha. Pain sensation jechuudha. Pain sensation dha. Pain sensation afferent fiber dha. Travel with sympathetic nerve wajjin deema back to spinal cord itti deebi'a jechuudha. Spinal cord matti deebi'a jechuudha. Na liverii kanaan beekuutu nurra jiraata jechuudha. Liverii akka kanatti beekuutu nurra eegama jechuudha. Egaa liveriin kana fakkaata. Liveriin ka wantoota beekuu qabdan keessa tokko liveroo anatomy isaa loobii beekuu qabdu, anatomical loobii isaa beekuu qabdu. Akkasumallee surface isaa diaphragmatic surface, visceral surface qaba. Diaphragmatic surface anterior kana jechuudha. Anterior kana inni gara jalaa immoo inni kan portal hepatic sifa qabatee jiru immoo visceral surface jenna jechuudha. Isaan kan akkasitti beekuu danda'utu nurra jira. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Viidiyoo qaxxaayee yookaan immoo next video walitti dhufnutti nagaan turaa isinii jenna. Mala kana subscribe gochuun nu jajjabeessa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Thank you.